Ashama akkam nagaa jirtu baga nagaan gara Oro Beauty dhuftanii har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko keessattuu kan shamarran yookaan obboleeyyan keenya dubartoota gargaaruu qabatee dhiyaatee jira. Innis akkamitti rifeensa qaama yookaan harkaa fi miila shamarranii irratti kan ba'u karaa salphaa ta'een akkamitti guutumaan guututti ofirraa akka kaasuu dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. Rifeensa qaama shamarranii yookaan harkaa fi miila shamarranii irratti baay'atu kana yeroo baay'ee shamarran hin jaallatu. Isaanis akka rifeensi kun itti ba'uun barbaadan waan ta'eef akkamitti rifeensa kana karaa salphaa ta'een haala uumamaatiin ofirraa akka kaafnu wajjin ilaallaa jechuudha. Waan kanas hojjechuudhaaf jalqaba waan afur nu barbaachisa. Innis sukkaara, cuunfaa loomii fi xiqqoo bishaan nu barbaachisa. Achi booda waan hedduus nu barbaachisu tokko illee qabu. Isa kana garuu sirnaan itti fayyadamnaan nurraa kaasaa jechuudha rifeensa keenya. Mee wanta kana sukkaara jalqaba irratti akkamitti akka keenyu haa ilaallu. Sukkaara safartuu kanaan yookaan waan kana fakkaatuun meeshaa kanaan isa afur yookaan si'a sadii ifama si'a sadii safarra jechuudha. Yookaan ammoo meeshaa kanaan madaalii kanaan keenya itti aansuudhaan ammoo cuunfaa loomiiti. Cuunfaa loomii burcuqqoo bishaanii yookaan burcuqqoo shaayii san takka itti fayyadamna jechuudha. Sukkaara san irratti daballa. Achi booda ammoo bishaanis sinii yookaan burcuqqoo shaayiitti dhugnu sanii ishee takka wanta kanatti daballa yookaan sukkaara jalqabaa kanatti daballa jechuudha. Ergasii wantoota kana akkasitti hojii dhoofna jechuudha. Sirriitti wajjin dhoofneeti yookaan achi dhumarratti fuunee ibiddarra keenya. Yeroo ibiddarra kennu kana si'a hedduu yookaan ammoo irratti tursiisuu qabna. Biyyaansi yoo xiqqaate kalariin isaa gara gurraachaatti akka jijjiiramu gochuu qabna jechuudha. Baay'ee gubachuu qaba. Baay'ee danfuuf qaba jechuudha. Yoo danfe malee hin ta'u haaluma malaaluu kanaan erga inni danfee booda akka harkeenya kanarra mul'atutti ilaalla jechuudha. Akka jabeenya isaa jabaa ta'uusaa ilaalla. Achi booda meeshaa wayiitiin meeshaa hin gubanne burcuqqoo ta'uu danda'a. Beedistii keenya keessaa yookaan saanii keenya keessaa isa keessatti garagalchina. Erga garagalchinee booda akkanatti kun homaan kadhaan fuunee erga inni qabbanaa'ee booda bishaan qubaan tuqnee akkasitti xiqqoo laaffisnaa jechuudha. Erga laaffisnee booda harkeenya irratti erga akkas goonee laaffisnee booda akka waan mul'atu kanatti gara qaama keenyaatti. Yeroo qaama keenyatti akkasitti dibnu waayizoo jalaa gara gubbaatti ta'uu qaba. Rifeensi kallattii ba'uun osoo hin taane faallaa kallattii rifeensi ba'uu saniitiin amma laala akkuma argitan kanatti kun asirratti mul'ata viidiyoo irratti kun akkasitti itti qaqqabneeti irraa ol harkisna jechuudha. Yoo harkisnullee si'uma tokko irraa ol harkisna kun irraa ol kaachisna rifeensis kallattimaan kaachaa jechuudha. Kun viidiyoo nu ragaadhaa hin mul'ata viidiyoo irratti haaluma kanaan itti fayyadamna jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa, subscribe, like gochuun nu deeggara.